Ay lubbiyye Ani baas nebar. sirraa bu'e. Nah. Hin sodaanne bar waan siin jedhanii yoo godhattee baaftee borsiin jennaan. Bayya isa yoo Gorsa kana amma taatota seente ta'uun hojii keessa nyaatisinis. يا شباب والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا وعليكم بنات السلام ورحمة الله السلام وبركاته. عليكم وبركاته. ما شاء الله جتشون وان كيف تلبيين. Ani hin jenne anaa jechuudha ka'uurraa. Way kasar ana malee lazim. أنا أي ترتيب أقول أنا وان زي Warri maashaallah jedhe kun لا لا توسني نقمتو فتشو ليسي ويا وفتني بافتشو. kalliidhii si jammara. Ya kana nagefada yeroo kana nagefada. Wallahi billahi tallahi qasaman billahi rabbiin arka. Hin jaaladha godhachuuf illee yeroo qaba. Isaan hojjufadhe. Akkas godhadha malee wallahi qasaman billahi amma hojjetti baasinaan jee malee wallahi akkanatti godhatan baasinaan jette malee rabbii ani nagefada rabbii dukkichaan arkaan wallahi billahi لا لبو بفتشو يا دام بينا جدي نمن هندونون له سونو تاي مفنا بقى ربي نقدر تتوكو جيني سودان نبيتا وانت كان جلمان جين نمو إن هنكفنا سودان نملة وسوان قويا نمت نمني فتاني كا فكان لا فكان تاتي قويا بقى مفنا سلام Akka biyya keenyaatti jadi maafi gaafa amma biyya keenya jedhamanii nama cabbatuu duuba nama nagaa gaafatan nama kadhii beekta. Gaafa gala ajjabatudha. إن شاء الله هندو مكاننا ربنا ما تبغى ما أقول. Esertan. Amiin. Duubaa jiraan. Okay, Dubbiin gizee tokko walaa sirraa talabadha dhugaa rabbii amma naaf hin kafalamne inshaallah gizee tokko homaa nambisu sirraa talabadha. Jaaladha si kabajaa jabaadhu hojii kan kee irra jabaadhu waa hunda keessayyuu hojii kan kee irratti jabaadhu nama jechuun nama hojjetee jijjiirame wallahi erga yeroo gaafa eessa jedhani biyyatti Somaalee jirtu san keessa si beeka ima si hordofa garuu si wajjin dubbadheen beeku oliin bahu hangastii bahuun jaaladhu waan ta'ee jiru akka tasaa du'aayii si godha jedhee ol ba'ee jennaan du'aayii karaa hambultee rabbii warra ajjabate. لا والله نجفدا والله بالله كلا والله أما نجفدو مريم نفتين نانجي ملي والله بالله تلا نفدا niyyatee jirti garuu miskiina Quraana yoo qaraate maanaa isaa hunda barattee ni ajjabatta waan ta'ee jiruuf maanaan isaa xiqqaadhaatti tochii osoo qaba. Quraan nagefadu osoo Quraana laala kanatti mana kana guutuu qaraate wallahi billahi yoo rabbiin keessa kan jette qulqulleessa keessa jijiise malee Dhugaadha nu hundinuu jaalanna beektaa amma nu hundinuu jaalanna ma jaalanne ajjabannee bakka hambaamna gaafa biyya galle ajjabanna namni ajjabate biyyatti namni fakkeenyaaf amantii kiristaanaa ta'eetiin namni ajjabatee waa hatutu jira dubartiin ajjabattee waa hatti namaan jedhanii dullee warra sanii والله لب وقانا بقى ما فكينا فانو فيكي انا وقانا قرا وقانا ما قراني في الليل هجبتني بيتا ya rabbi maal sinin jee beektaa wallaanummaa kiyyarratti ani keessa kiyyarraa onneeti kanarraa hin jaaladhe mala jabachuu quraana qaraatee beekaatee keessa gusaanyeen keessa keeti onneetee دوادو بكنا قلس jabaadhu inshaallah jabaadhu jedhu yeroo takka takka dhumnee nagaa si gaafannaa nagaa hambulaa nagaa hantura baruu gisee najjabadhe irraa bareede wallahi hin bareedda maashaallah dhamdaafi. eebannee du'aa karaa tafe malee amma gizee بويا بقى فول هجبت ufata jalaa kanan la ufata bakka tokkoon qaama kee mul'ifne ufatta wanti kasiitu jabachuu qabdi yookaan balii qaba yaa barra balla yoo fakkeenya fi fuula gattee jalli sirriitti satiriin qabaatiin illee rakko Dirqamaa miti sunnaadha. Wanti dirqama namarratti ta'e jalaabiya baqa jalbaaba godhachuudha mataa ofii sattarachuudha qaama ofii sattarachuudha malee ijaabaa jechuun sunnaadha yoo irratti jabaatan hojjechuu jaalattu ajabachuu jibbitu dhiisuudha. giddii miti lubbuu abshir Giddiin hin jiru salaata kan keebicha salaatuudha. Kanaaf inshaallah rabbi warra ajabatu san illee nu haa taasisu.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجاح ترى. Nagaa. وعليكم السلام ورحمة الله. Keessa keeti beektaa dubbiin. Dubbiin keessa keeti. أبشر لبي نجبت إن شاء الله. Wallaahi laazim. نيتي قرو كرور فتجرتي كرور سنة ربيني سيدا فقوت بإذن الله لبونيكو إن تاتان قبض والله كيسي سيكل كلو دا تشو دنديسي يا ربي جل بإذن الله أبشر. Wallaahi jabachuu yaadamaa. نتون دنا كزجابة كشينان ما رواكيس لقال لي أما يدنا مالي أما قبلوا يعني نعم جدادي من مفرقة أنا في أشجني من نفسي جانكي أنت سكسي Abshir lubbuun du'in tara. يا ربي ربي نواقر كار إن شاء الله. مال شيء مسيجي مال جرا nuti sunna jedhe hijaabanii jedhanii wallahi nu sunnaadha jenna kaanu. Hayyee tura obboleeyyan. Biyya biraa gisee nan amma gorulaan ni najjabata. لبي إيجا Laalaa hin ajjabatin ana qobboleettii xiyyaatti wanti si gogsu hin ajjabatin am. Walla dhugama siin jedha. In ulfaata wantichi gaafa lafa kaaya jetteef si rakkisa. Hayyaa. Xiqqoottuma yaadi ammallee mee bal'isi yaadi booda gaafa murtee dhumaa agartee ajjabadhu. Hayyee. Akkasi lubbuun sila Dubaayis jiraadhe sirraa talabadhaan immoo hoyeetii jira. Inshaallah. أنا سبب باين جرا دعاء سي وانا. أنا سودين جرا دعاء سي كأنا نيلي سودين جرا Abshir. إجالا ما ربي كادر جاري Keessa keeti yaa lubbuu wallaahi keessa keeti. obboleetti akira wallahi sin jaalladhan jettu yeroo baay'ee sin hordofageen siinaa ta'e Keessa keeti. Ani wallaahi keessa keeti ajjabadhu hawweetiin. Maalaaf? inshallah rabbi nabbe niyyaa dhumtul Matarkisuun tun akka bijjira. Alhamdulillahi rabbil aalamiin galanni rabbii keenya biraan haa gayu. Dhugaadha. Wallah jira alhamdulillah nulle. Namni fayyaa qabu waan dhabeen qabu hundatti dhaqqaba. Hunda. Wallah alhamdulillah. Akka fayyaa dhabe malee. Dubain jirta si? Yes sir. Ana? Riyadin jira Saudi. Orang masuk di kana nu saracen matas. Akami. Akka siiti warri Duubaa jirtan akkasitti argadhaa isin galchaa. Warri jalbaa barbaadan ijaaba barbaadan. University yama qabalta. Lubbi yasi taate lugaishi. Ayya diam sejamalan di rong galchu mal di rasin sen. Lubbiyeenyu sarraayii kee. Ano? Dhugaa rabbitti waan akkanaan nama godhatin akkanumatti bareedda bara walla wanti san sirrifachiisu jeetu malee ajuusaa wanti araba fakkaata. Hin godhatin har'a malee jaaba san tole akkanumatti bareedda. Ano of kanatu siya. Bareedinno kun qabri no jinsenu bar. Laala qarbisi wajji isheen maatu san golgoleessitee nama wanni manjiin akkanumatti bareedda normaalii kan akkanumatti taa'e taraa zadduuti. Dhageeffadhu halubbu. Bareedina kana rabbiin naa kan bareedinno kun qabri no jinsenu baru. Waan nan garaa kan kee keessa ajaa'ib uffattee dhiifte yaani waan nan garaan kan kee keessan qulqulluu ta'e wamaati miti abba jaaba uffatee abba dhiise yaani wanni dha miti keessa kan kee wanni ta'u qulqulluu ta'uu qaba. Akkanumatti bareeda taraa sarrazaddu akkanatti taa'e siddis jeetete abbaa feeta caalta. Ano? Wallahi jawadhee ture ilaalanii jallee fadhee ture wallahi. Dabta Maryam Ini sharri qabda barate sharriif godhatte. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslimat ya lubbu. Magal lubbu ya. Nagaa fayyaa jirta? Maana qofalta? Muslima? Yoon kolfi an barba waan jira malee yoon kolfi. Ani waan nama kofalchiisu waan nama kofalchiisu malee hin kolfu bar. Maaliif boca lubbu?
Ofirraa baafteen akka walteef nagaa jirtaami. Ati nagaami dubbiyyee. Nagee lubbuu. Hawwi abdii lubbuu maa qofalta? Baga nagaa jiraattu ta'a. Baga jiraanne wal banuu. Dubbiyyee habiibti laala kii gootu. Anis ila akkuma hanki ho'i baay'een jaalladha. Baay'ee godhachuun hawwa garuu beektee godhannee baafachuun dirqama nurratti godhannee ofirraa baasuu yoo baasne rakkoodha waan ta'eef hin godhatiin takka amma ishee lubbu. Godhataa baafachuun hin ta'u waan ta'eef. Yaani fumatti ilaalee garuu na feesisee kazaa uummanni maashaallah kan baase kan godhadhu kan baase kan godhadhu jira. Waa'ee namaa dhagee atamma yoo murteessite waa'ee namaa dhagoo osoo hin taane rabbi heechi godhattaa miree. Hin godhatis hin jaaru gaarii miti ilaala makeerii dubbataan jiran. Godhachuun dirqama sunnaa miti ilaala. Dirqama garuu ammaaf ofirraa baasuun kan kiwaan oolleef isin jedhee dubboo ishee. Kanaaf hin godhati. Yoo mul'isuu barbaaddellee akkan uffata foqaa malee ofii godhataa birraan baasiin. Dhiifama wajjin ishee tokko dhiifama wajjin. Dhiifama maal balleessite lubbuu waan jiru kun dhugaa jiru. Hayyee inshaallah. Hayyee lubbuu. Eessa badde? Banne lixxa. Wallaahi gaafa tujjaaree inshaallah. Rabbii kiyyoo hin dandeessaa riskii natti kannate riskii gama keetii tan cabne tan buruun tan dhumne natti kan. Gaafa riskii rabbi natti kan laa dhiifee ajjabadhee jaarsa kiyya ajjabee micaa kiyyaaf ajjabee akkasi wal duuraa wal buuda buunee akkasi salaata keenya salaannee quraana keenya qaraanee. Hin dandeessaa akkasi riskii natti kanne malee biyya abbaa kana keessatti ajjabachuunis rakkoodha. Akkasiiti warri Duubaa jirtan gastee argadhaa isin galchaa okkota shan barreeffadhaa. Ajjabattee dhiistee waan keessa keeti beeka. Keessa keessi madaalama malee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Roga shan barreeffadhaa warri Duubaa jirtan isin galchaa gastee ergaddaa. Shiitiin ni jira jalbaabni ni jira waan barbaadan. Roga shan barreeffadhaa gastee ergaddaa isin galcha. Maayiram Dr. Maayiram Duubaa in keessa uffata fiduu dandeessaa? Kanoof. Wanti uffata kana lama kadhiiraa? Handiiraan qabdu? Handiiraan qabuun kadhalaa qaba bareedaa dhiifama hojii. Sorry. Okay, thank you. I am sorry. Salam alaikum. Arafat. Kanoof ta'an sorry kamaal. Akka nama afaan Ingilish beekuun si gogodhaa. Nereke kan biyya barkalee kaya nama ini ganta kai sira siapa kan ka bo kopilin ka tiba tu segera nanya hati baru pe aku batal tapi mere Lu buat jabat dia. kau lu teh siduranin je tunjuk Jabat dia. Siapa mari yani sira bere dara yani rakko daga godatte beradi sun boda haram nur fati yo berada motor godadu Jabat dia jur tadu. Ana jabadda hagaru yani yo baratte disun inta fama mayra makam sama dira yo takka baratte masitti ulfatti haram le disuni atila kan bereda ati yo leda barati dullatti arafa fakata to cite da tullem beitu Jangan kau kebina ram terus. la lu biya nam gusi rabbi nam gusi tapo tapo kasha sidu bisetin dema Rabbi. ega amma miti la gize tikisho dalagatte ibdaldeeyse heerumte abbaa manaa kee godhatte akkasitti jaarsa kee qofaaf hajjabatta Herumteen jeensa amma kanuma fataa jiraate kanuma bareedda inshallah bareedduudha wallah wanni ati yaadde bareedduudha ati tolchitee danne barin beeytuudha tura footaan diimtuudha inni gurraacha koon kanuma fari qabda maashaallah akkasirraa deema sira Kunyanga. Uummanni qabda maashaallah sirraa jenne kana sirraa deema yaani osoo wanni ilmaan warra gurraatti taate jirtu akka sirraan bareedu ma akka kiyyaa kana akkana warra guutu wal fakkaata yaani taqmi Meen ras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh maal beeytaa meeti. oh sorry hayyee dubbadha
Kalee barwa ol fiigee shamarran qabu fiigee. Dubbadhaan qaqqaba hankoo. Lubbu dubbaddu ati. Dhiisi hawwii dhiisi ati dubbaddu. Innaa naguma kaati. Nagee fayyaa. Eessa erta lubbu? Baareen hin jira abboon. Eeban. Eessa jirtaati? Duubaa jiraan. Eeyyaa. Maashaallah mabruuk siin jedheera ammoo sii gammadeera ishee lubbu. Galatoon. Meeqa si ergadhu lubbu shabakaa keetti na fakkaate qaata si harkisa. Sanuu maqaan hin qabdu. Lokko isaan jira. Lubbiyyee hojjettiin deemu deemaati. Fataa Firaaji Habiibti laalaate kan kana dabbaramtee ati sin dabbaramilla Fataa Firaaji jiruun duniyaa Habiibti lubbuu ta'e takkitti si duuba jirri hin jettu si kana jirri hin jettu harkattu nyaattee dabduraaf tagaraa kee tokkichaadha. Fataa Firaaji magaalaan dhuftutti gurguratudha magaalaa biyya ta'e nyaantaa kan ol seenanii gabbanii sirraa bitan onlaayinii irraa dirqamaan fitti yaamtu hasi jaalatu sirraa bitata hasi jibbe firraa dhiisa. Fataa Firaaji Habiibti. Dhageessan? Abshir. Karaa tokkotti illee hojii jirra inshallah illee raqama kan sirraa hin fudhadha kan isaan illee hojii naasawinaa takka yaaddeen dhageessan. Maal yaaddoo jettee Habibati? Ansumaa gammadduun fadha sumaa taphattuun fadhas Fataa Firaaji. Ayyeetaa. Ayyee lubbiin sitti haa turu. Irraa bashannanii taphadhu. Deem dalayde ati nama biyya Arabaa jirullee waan fakkaattu. Wallahi suudiidhaan jira wallahi. Ayyee dalageesh. Dubbadhu lubbuuti. Mee ergadhu gastii lubbuu? Ana moo? Si miti micaa takka laal talakkoo isaan jirtu tan. Eeyyoo. Inna baareen jirtaa qashteet? Nee baareeniin hin jira ambar. Okay. Baaree yoo jira? Baareenii waan jirtan se'e bar. Laa baareen hin jiru ani duubaa jira baareenii waan jiru yoo barbaadde zeetiin ni jira abdii jirullee bira harkattaa kireemiin ni jira. Nee wallahi yoo rabbi inshaalla eenyuun namaa fidu fa'a ani koo mana xalabaan jira. Mana xalabaa jechuun akkam? Madaamii biran jira. Rakkoon qabu. Barraa miti. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Abdii jirullee bira harkatta warri baareen jirtan. Eeyyoo abdiinas keessa jira jechuudha. Abdii jirullee baareen jira. Kireemis, zeetis, kan dabbaa si baasu kan si gabbisu kan barcoo sirraa buusu. Abdii jirullee bira ni jira jechuudha abdii jirullee bira harkattan. Kan maal godhu jette mee naa deebi'i. Kan barcoo sirraa buusullee kan si huqqisullee kan si gabbisullee waan barbaadde isaan bira argattan. Borcillee hin qabnu ammaaf karaa booddeetti yoo dhufe hin beeknu malee. Akkasuma gootan isin. Inshaallah. Ishee bakka rakkoo hin qabu. Ayyee lubbu akkas godhi inshaallah anuu baareen dhufuun oolu. Yoo rabbi jedhe. Inshaallah. Jedhi bakka si haqannaa ishee. Ayyee lubbuti jedhe. Ciao. Ciao.